Kanaaf lakkoofsa 19 Waaqayyo guutummaa waaqummaa isaatiin keessa jiraachuu gammadeera. Yoo argitan as keessatti maal jira? Guutummaan waaqummaa Kiristoos keessa jira. Waaqummaan guutummaa Kiristoos keessa jira. Waaqayyoon eenyu keessa jira? Kiristoos keessa jira. Kiristoos keessa Waaqa jira. Waaqni mataasaa Kiristoos jechaa jira. Lakkoofsi 19 argitan. Waaqayyo guutummaa waaqummaa isaatiin isa keessa kan jiraatu, isa keessaa kan mul'atu, isa keessaa kan calaqqisu. Maaliif cubbuun isa irra hin turre? Cubbuun isa hin beeku. Kiristoos lafa kana irratti nama ta'ee yeroo dhalate cubbuun qabu. Qulqulluu namaa ture. Kanaaf nama fayyisuudhaaf, nama araarsuu Waaqayyo wajjin kan dandeettii godhate. Isa duwwaa moo miti Waaqa ture. Waa hunda kan uume. Uumuu duwwaa miti. Waa hundumtuu kan isaan dhaabatee akka jiraatu godhe akka lakkoofsa 18tti gaafa laaltan. Kanaaf guutummaa Waaqatu Kiristoos keessa jira. Kanaaf Kiristoos Waaqa guutuudha kan jennu the fullness of God. Guutummaa Waaqayyo Kiristoos keessa jira. Irraa xixiqqeessuun hin danda'amu. Kiristoos Waaqa miti. Egaa asirratti barumsa adda addaatu warra waldaa Qolaasees kana keessa rakkisaa ture. Guutummaa Waaqaa Kiristoos keessa hin jiru. Inni haga tokko Waaqa garuu Waaqa guutuu miti. Waaqummaan abbaa keessa jira garuu Kiristoos keessa guutuu miti. Bara kanallee haala akkanaatiin waldaa kiristaanatu rakkachaa jira. Namoonni rakkachaa jiru. Amantoonni rakkachaa jiru. Barumsi Kiristoos giddugaleessa godhatu warra fayyinaaf turning pointidha. Jireenya ilmoo namaatiif. Bakka dubbii guddaadha. Namni yeroo dogoggore waa'ee Kiristoos irratti dogoggora. Yeroo baay'ee maali waaqummaa Kiristoos fudhachuu rakkata. Namoonni namummaa Kiristoos fudhachuu rakkatu. Akkamitti Waaqa ta'ee nama ta'uu danda'a. Akkamitti at a time asii Waaqa asii nama. Mistirri kun yookaan iccanni guddaan kun hafuurri qulqulluun namaa ibsu karaa wangeelatiin Waaqayyoon namaa ibsu. Dubbii wangeelaas kanaa barbaachisaa ta'a. Kanaa Waaqayyo karaa Kiristoosiin waa hunda uume guutummaa waaqummaa Kiristoos keessa jira. Namummaa qulqullummaan guutummaan namaatillee Kiristoos keessa ture. Asirratti waldaa kiristaanatti barbaachisaa kan ta'e, namoota barbaachisaa kan ta'e. Kanaaf እግዚአብሔር ሙላት ሁሉ በርሱ ዘንድ ወዷል። isa keessa jiraata. Waaqayyo Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos immoo mataan isaa Waaqa ture. Kanaaf yeroo hundayyuu guutummaa Kiristoos Waaqa keessatti argina. Waaqayyo immoo Kiristoos keessatti argina. Wanni irraa xiqqeessinu hin jiru. Lakkoofsi 20 akkuma asirraa argitan በመስቀሉ ላይ በፈሰሰው ደሙ ሰላምን በማድረግ በምድርም ሆነ በሰማይ ያለው ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ከራሱ ጋር አስታረቀ። ኦፊሳትን አራርሴ አፋን አማርፋትን ዱቢስ ከናፍ waaqayyoon karaa Kiristoosiin maal godhe? Fannoo irratti ol ba'uudhaan of kenne. Fannoo irratti ol ba'uun maal godhe? Of kenne. Jireenya isaa namaaf ittiin jiraate. Nama ta'e lafa kanarratti hin ture. Fannoo irratti ol ba'uudhaan of kenne. Dhiiga isaa gannaqe. Dhiiga isaa gannaquu miti. Lafa kanarratti araara ta'een beenne karaa Kiristoosiin araarri guddaan bu'e. Araarri bu'e eenyu wajjin? Ilmoon namaa Waaqa wajjin araaramte. Ilmoon namaa waliin araaramte. Ilmoon namaa uumama wajjin araaramte. Araarri kun waan baay'ee wajjin ta'e. Nuti Waaqa wajjin wal lole. Diina Waaqaa turre ilmoon namaa. Waaqayyotu diina ilmoo namaa ture miti. Ilmoon namaa diina Waaqaa turre. Waaqayyoon diinummaa ilmoo namaa fi Waaqa gidduu jara kana Kiristoos fannoo irratti fannifamuudhaan araara fide. Waaqa wajjin duwwaa miti ilmoon namaa waliin mataan isaa diina turte. Namoota jalqabaa Hewaaniif Addaam gaafa argitan kissii waliif dhiyeessaa turan. Haadha manaatiin haa kennitetu kana na godhe wal kasasaa turan. Ijoollee jalqaba isaan irraa dhalatan abbaa haadha tokko irraa dhalatanii wal ajjeesaa turan. Bara lafa kanarraa argitan ammallee argitan ilmoon namaa waliifuu diina. Maatii tokko irraa dhalate ta'a. Biyya tokko keessa jiraachuu danda'a ta'a. Qomoo tokko irraa dhalate ta'uu danda'a. Saala tokko ta'uu danda'a. Garuu ilmoon namaa waliifuu diina. Hoo maal hin ta'in karaa Kiristoosiin araara kan hoon fudhatin. Kanaaf Waaqayyoon Waaqa wajjin araarse. Nama waliin araarse. Uumama wajjin illee araarse. Amma uumamni ilmoo namaatiif diina hoo argitan. Hirikeenni adda addaa jira. Roobni adda addaa jira. Sochiin lafaa adda addaa jira. Kana dhaabuun yookaan kana faalleessuudhaaf ilmoon namaa karaa Kiristoosiin uumamte jechaan jiru. Stiil hin jira inni nama Waaqayyoon karoora isaatiin guutummaan Waaqayyoo yookaan immoo Kiristoos lammata deebi'ee dhufee waa hundumtuu karaa lafa haaraa bara haaraa ta'utti. Garuu uumama wajjin araaramne yeroo jennu fakkeenyaaf akkamitti uumama wajjin jiraachuu akka dandeenyu mataan isaa ilmoo namaa hin beektu turte.
uumama irratti olaantummaa qabaannee waaqayyoon uumama addaam akka bulchu akka gavarni godhu seera kaa'e haala kaa'e ilmoon namaa kana wajjin jiraachuudhaafis rakkachaa turte. Kanaaf waaqayyoon uumama waaqayyoon uume kana wajjin mataan isaa akkamitti akka jiraachuu danda'u yaada waaqarraa barra, karoora waaqarraa barra, wangeela keenyarraa barra, karaa Kiristoos irraa barra. Kun immoo karaa fannootiin Kiristoostu nu barsiise, Kiristoostu nutti hime, kana isatu araara fide, isatu rikaansaa'u nu fayyise, isatu jireenya keenya waaqayyo wajjin araara akka ta'u nu godhe. Amma gaa jireenya wangeelaa keessatti yeroo baay'ee araaraaf fudhachuu kana namoonni baay'ee rakkatu. Akkamitti wal lollee beennaa, akkamitti maaliif nu barbaachisee, maaliif yaada akkasii keessa jiraannaa, nu waaqayyotu nu uume, waaqayyoon kaan akkas godhee akkas rileeshinshiipii waaqa wajjin qabaachuu maali? Nu ilmoo namaa taanee waaqa wajjin araaramuudhaaf karaa Kiristoosiin fayyina Kiristoos fannoo irratti ol ba'uu Kiristoos kenne kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Araarri karaa kana duwwaa jira. Dubbii guddaan karaa kana jira. Karaa kanaan malee araarri hin jiru. Karaa kanaan malee fayyinni hin jiru. Kanaaf waaqayyoon Kiristoos keessatti mul'ate fakkeenya ta'ee kan achi as ba'e fakkeenya ta'ee maaramirraa dhalate Kiristoos waaqa kan ta'edha yeroo jennu kana. Ergaa warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 21. Mul'annaa Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti argitan kanuma asirraa arginaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon maal godhe? Nageenya uume karaa Kiristoos. Nageenya uume. Macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa gaafa tanis kana argitu. Karaa Kiristoosiin immoo nama nageenya waaqayyo wajjin qabdi. Kiristoos wajjin karaa Kiristoosiin waaqayyo wajjin nageenya qabna. Ilmoo namaatiif nageenya baay'ee barbaachisaadha. Nageenyi karaa kam argama? Karaa Kiristoosiin argama. Kiristoos waaqa waan ta'eef yuunivarsiistemii jiru waan hunduma waaqayyoon uume kana keessatti nageenya uumama wajjin nama wajjin qabaachuudhaaf karaa Kiristoosiin fayyinni baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dubbii guddaan nageenya namni barbaadu waaqa wajjin, ilmoo namaa wajjin, uumama wajjin namni nageenya barbaadu karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin araara waaqayyoon available godhe kana, waaqayyoon provided godhe kana, waaqayyoon mul'ise kana amananii fayyanii karaa wangeelaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni karaa kanaan kara gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhufne ergaa kana dhagaa jirtan waamicha isinii gochuun barbaada. Waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa wajjin, nama wajjin, uumama wajjin araara godhe kana akka fudhattan, akka fayyitan, isa duwwaa fudhachuu miti nageenyan immoo waaqa wajjin akka jiraattan waamicha isinii gochuun barbaada. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Kanaaf waaqayyoon akkaataa kanaan kan lakkoofsa 21 ilaaltan isin hunda isaan waa hunda dura ture. Isaan keessa Kiristoosu ture. Hojjechaa ture. Waa hundayyuu gochaa ture. Lakkoofsa 21 gaafa ilaaltan. Isaan mataan isaanii haala waaqaa keessa hin turre. Waaqarraa fagaatanii diina waaqaa turan. Waaqayyo garuu isaan araarse. Ofitti isaan deebise. Ofitti ilmoo ijoollee waaqayyo isaan godhe. Isaan diina waaqayyo turan. Amma garuu araara waaqayyoon karaa Kiristoosiin araara isaaniif godhee karaa Kiristoos isaan fideera. Kun immoo sammuu namaa isa sammuu diinaa ta'e, sammuu seexanaa ta'e, sammuu iivilii, sammuun ilmoo namaa waaqa wajji walole kana maal godhe? Hin araarse, hin fayyise, hin. Ilmoon namaa, sammuun ilmoo namaa karaa wangeelaa fayyee fayye malee karaa biraa karaatti fayyuu danda'u hin jiru. Saayikolojiin, falaasamni, hikimnaan karaa barbaadeen ilmoo namaa sammuu namaa fayyisuu danda'u. Foon namaa hikimnaan nama gargaaruu danda'a. Dhibee adda addaatirraa nama baraaruu danda'a. Vaaksineeshinii adda addaa nama gargaaruu danda'a. Wanni adda addaa gochuu danda'a. Ilmoo namaa tootaalitii ilmoo namaa fayyisuu kan danda'u garuu karaa Kiristoosiin fayyina dhufuudha. Saba Waaqayyoo nama kana wangeela kana dhageessaniif. Kanaaf kun dubbii guddaadha. Lakkoofsa 21 kanarratti waa'ee kanaati. Isaan diina waaqaa ta'anii otoo jiran Waaqayyoon isaan fayyise. Araara fide. Jireenya isaaniif kenne. Ergaa warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2 lakkoofsa 13 kan ilaaluu dandeessu. Waaqayyoon addaan baanii turan. Waaqayyoon irraa separate ta'anii turan. Garuu Waaqayyoon isaan fayyise. Isaan jiraachise. Araara fide. Tokko isaan godhe. Nageenya kenne. Qabbana isaaniif fide. Waaqayyoon jireenya isaaniif kenne. Namoonni jireenya hin qabani Kiristoos hin beekin. Namoonni Kiristoos hin beekin jireenya qabaachuu hin danda'an. Hin qabanis. Maaliif hin qabani? Namni Kiristoos hin beekin jireenya qabaachuu hin danda'u. Kanaafi waaqummaan Kiristoos har'a bara kana gaafa laaltanii aadaa amantaa adda addaa ta'uudhaan Kiristoos fakkaachuudhaan macaafa qulqulluurraa
varsoota yookaan tuqaa tokko fudhachuudhaan waa'ee wangeelaaf waldaa dhaabuudhaan waldaa kiristaanaa fakkaachuu barbaadutu jira. Kun hin danda'amu natti fakkaatu. Maaliif hin danda'amu? Guutummaa Kiristoos, waaqummaa Kiristoos, qulqullummaa namummaa Kiristoos, waa hunda irratti olaantummaa qabaachuu Kiristoos, waa hunda uumuu Kiristoos, uumuu duwwaa otoo hin ta'in jiraachisuu Kiristoos, araara guutuu fiduu Kiristoos, har'a immoo kabajaa fi ulfina guutuu ilmoo namaarraa barbaadu Kiristoos. Otoo namaniin kanaaf otoo hin jiraatin waldaan kiristaanaa dhaabattu hin jirtu, sustain gochuu kan jiraachuu danda'u hin jiru, namas ta'ee dhaabatee hafuuran karaa kanaan deemuu kan danda'u hin jiru. Kanaaf namoonni nama Kiristoos otoo hin beekin jiraatan du'aadha, hafuuran du'ootaa kan jedhamee dubbatamuuf. Namni Kiristoos hin beekin maalidha? Diina waaqaati. Namni diina waaqaa ta'e du'aadha. Nama wajjin araaran qabu, waaqa wajjin araaran qabu, uumama wajjin araaran qabu. Namoonni karaa kanarraa fayyanii jiraachuudhaaf isaanii waan barbaachisu karaa Kiristoos hin fayyina yeroo argatanidha. Kanaaf yeroo hunda diinummaarraa hostile environmentii kana keessaa baanii karaa waaqayyootti dhufuudhaan waaqayyo wajjin jiraachuuf kanaaf barbaachisaa ta'a. Kanaaf namoonni macaafa qulqulluu gaafa argitan macaafa faarfannaa keessatti namni gowwaan maal jedha? Waaqayyo hin jiru jedha. Onnee isaa keessatti waaqayyoon hin jiru jedha. Waaqayyoon jira karaa Kiristoosi. Waaqayyoon jira Kiristoos keessatti. Waaqayyoon jira guutummaa Kiristoos keessatti. Waaqayyo maaliif hin jiru? Isatu ilmoo namaa uume. Uumuu duwwaa miti akka jiraatu kan godhe isa. Isatu immoo uumuu duwwaa miti kufaatii karaa cubbuu Addaamiin dhufe araara kan fide isa. Karaa Kiristoosiin waa hundatu jira. Kanaaf gowwaan wallaalan fulush kan ta'e fayyina jireenya kan hin beekne waaqayyoon hin jiru jedha onnee isaa keessatti. Namni waaqayyoo beeku onnee isaa keessatti Kiristoostu jira jedha. Fayyina jira jedha. Abdii jira jedha. Jireenya jira. Ifa jira jedha. Ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Karaa kanaan laaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Lakkoofsa 22 kana olaallus kanuma dubbanna. Waaqayyoon karaa amma garuu waaqayyo namummaa ilma isaatiin isin araarseera. Namummaa ilma isaatiin isin araarseera. Warra isin qulqulleesseef warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne godhee waaqayyoon isa fuulduratti isin dhiyeesseera. Isin qulqulleesseera, jireenya isinii kenneera. Warra mudaa hin qabne. Namni ilmoo namaa karaa Kiristoosiin hin jiraatu taana mudaa qabdi. Mudaa namaa kan namarraa haquu kan danda'u Kiristoos duwwaadha. Namni mudaa namarratti lakkaa. Seexanni mudaa namarratti lakkoofti. Jinniin mudaa namarratti lakkoofti. Nama kassabti. Intimideet nama gooti. Karaa Kiristoosiin garuu araaratu jira. Karaa Kiristoosiin garuu laafina jira. Karaa Kiristoosiin gara laafina guddaatu jira. Araaratu jira. Dhiifamatu jira. Nageenyatu jira. Abdiitu jira. Kanaaf nageenyi kun jireenya keenya keessa hin jira jennee namatti kan dubbannu. Har'a addunyaa kanarratti wangeelli baay'ee barbaachisaa kan ta'uuf mootummaa barbaaderraa, biyya barbaaderraa, falaasama barbaaderraa nageenyi ilmoo namaatti barbaachisu dhufuu hin danda'u. Biyya jijjiiruu dandeenya, qabeenya argachuu dandeenya, nama jijjiiruu dandeenya, hiriyaa jijjiiruu dandeenya, whatever waan barbaanne jijjiiruu dandeenya. Nageenya guutuu, abdii guutuu, gargaarsa guutuu, firummaa guutuu, abdii guutuu argachuu kan dandeenyu garuu Kiristoos duwwaadha. Abdiin keenya abdii lafa kanaa duwwaa moo miti? Baay'ee barbaachisaa kan ta'uuf. Lafa kanarratti wanni qabnu waa'ee lafa kanaati. Waa'ee lafa kanaa qabaachuun gaariidha. Waa'ee lafa kanaatti irratti gammaduun gaariidha. Waaqayyo yaada waaqayyo keessatti taanan akeeka waaqayyo hin taanan waa'ee lafa kanarratti gammadu. Garuu ilmoon namaa kana duwwaadha uumamni ilmoo namaa. Kaayyoon ilmoo namaa kana duwwaadha. Deemee. Jireenyi kanuma duwwaadha. Bakki gamu kana duwwaadha. Ultimately jireenyi ilmoo namaa kanuma. No, kana duwwaa miti. Ilmoon namaa waan uumamteef qabdii, waan jiraachuuf qabdu qabdii, waan gara fuulduraatti hin jiraattu waaqayyoon karoorseef immoo qabdi. Karoora malee waaqayyoon ilmoo namaa uume. Karoorri waaqayyoon ilmoo namaatti uume kana. Macaafa qulqulluun keenya kan dubbatu akka amma dubbachaa ture. Ilmoo namaa waaqayyoon yeroo uumu galata isaa ulfina isaatiif uume. Namoonni akka isa faarfatan, akka isa galateeffatan, akka isa tajaajilan, isaaf ulfinaaf galata isaatiif akka jiraatan waaqayyoon ilmoo namaa uume. Ilmoon namaa garuu kanarraa kufte. Ilmoon namaa karaa kanarraa baate. Istiil waaqayyoon karaa Kiristoos ristoor godhe hin fayyise. Ammayyuu waaqayyoon nama fayyide. Nama karaa Kiristoosiin ulfinaaf kabaja waaqayyoo beekne kana ulfina Kiristoosiif akka jiraannu barbaada. Ulfinni kun ulfina bara baraatti hin jiraannu. Ulfinni yeroo hundayyuu Kiristoosiin wajjin ittiin jiraannudha. Bara kana lafa kanarratti duwwaa akka waan jiraannu wayitti ilaaluu baay'eetu jira. Waaqayyoon araara inni nuu kenne lafa kanarrattis. Isa kana duwwaa miti jireenya bara baraa.
isa waaqayyoon nu karoorse. Lafa haaraa, bara haaraa, samii haaraa, jireenya haaraa, haala haaraa keessatti waaqayyoon nu qopheesse. Ilaala dhagaa namni abdii seexan isin harkaa dukaneessuu barbaadu. Fayyaadhaan isin umuriidhaan namootan seexanaan karaa adda addaatiin isin harkaa dukaneessuu barbaadu. Wangeelii keenya kan dubbatu kana abdiin jira. Abdiin jiru maal? Kiristoostu jira. Guutummaa kan qabu, waaqa kan ta'e, hundaa ol kan ta'e jireenya keessa jira. Jireenya keessan keessa, karaa keessanirra, bara keessanirra, yaada keessan keessa Kiristoos jira. Kanaaf dukkanaan tokko hin jiru. Dukkanni tokko hin jiru. Gufatanii kufuun tokko hin jiru. Olbaanii gabbuun jiraachuu mala. Bu'aaceen jiraachuu mala. Ultimately garuu yaada waaqayyoo keessa, karoora waaqayyoo keessa, gaarummaa waaqayyoo keessa, waaqayyoon karaa Kiristoosiin kaa'e kanaan jira.